waa'ee yeedaloo walaloo kana walitti qabnee ilaalla jechuudha. Egaa yeedaloodhaan waaqayyoon waaqessuu walaloo yeedaloo yookiin faarfannaadhaan waaqayyoon waaqessuuni jalqaba kan jalqabame ergamoota waaqayyootiin jechuudha. Ergamoota waaqayyootiin kutaa ergamoota Iyyoor, Raamaa, Erar magaalota ergamootaa keessatti akka eegalee barumsi mana kiristaanaa yookiin kitaabni qulqulluunis nu akeeka nutti himaa jechuudha. Egaa ergamootaan eegalee dhalli namaas gara kakuu duraa yookiin kakuu moofaa jedhamee isa waamamutti yoo duubatti dhufnee ilaallu kakuu duraa keessatti immoo dhala namaatti akkamitti dhufee gaafa jennu dhalli namaas kakuu duraa keessatti waaqayyoon bara seera laphee keessa waaqayyoon faarfannaadhaan walaloo fi yeedaloodhaan waaqayyoon akka galateeffachaa turanii kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf warri Israa'elootaa waaqayyoon faarfannaadhaan akka faarfachaa turan walaloo fi yeedaloodhaan akka waaqayyoon galateeffachaa turanii seera bahuu boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaasnee hanga 19tti yogguu ilaallu warri Israa'el waaqayyoon galateeffachuu isaanii faarfannaadhaan nutti himaa jechuudha. Walaloo fi yeedaloodhaan faarfachuu yookiin galateeffachuu isaanii nutti himaa jechuudha. Dabalatees egaa bara kana addaan qoqqooduu dandeenya. Fakkeenyaaf barri bara moototaa jennee kan nuti waamnu jira. Akkasumas immoo bara abbootii firdii yookiin murtii jennee kan waamnu illee jira. Egaa kakuus bara seera laphee keessa bara abbootii murtii yookiin firdii jennee kan waamnu keessa macaafa abbootii firdii boqonnaa 5 irraa kaasnee yogguu ilaallu waaqayyoon galateeffachaa turanii jedha. Jecha isaan ittiin galateeffatan keessaa tokko kaasnu ani waaqayyoon nan weeddisaa waaqa Israa'eliinis nan faarfadhaa jecha jedhu arganna caqasaa amma kaasni kanarraa jechuudha. Silazii bara abbootii firdii san keessa bara seera laphee san keessas namoonni yeedaloof walaloodhaan yookiin faarfannaadhaan waaqayyoo waaqeffachaa yookiin galateeffachaa as ga'anii jechuudha. Dabalatees bara moototaas akkasumatti itti fufee wanti kun jechuudha. Bara moototaa keessas mootonni baay'een waaqayyoon faarfachaa dhufanii jechuudha. Kunniin hoomii kakuu duraa keessatti faarfannaan akkamitti akka dhala namaa bira ga'e akka har'a nu bira ga'e kan nu ilaalaa jirru jechuudha. Egaa bara moototaa keessattuu faarfannaan bara itti bal'ateedha. Barri kun barri moototaa jechuudha. Fakkeenyaaf mootonni baay'een waaqayyoon kan ittiin faarfatanidha. Mootii akka Salamoon akkasumas immoo Daawit yoo ilaallu baroota kana keessadha jechuudha. Baay'een isaanii waaqayyoo kan galateeffatanii jechuudha. Kan immoo lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 19 gaafa ilaallu akkasumas immoo tokkoffaa Saamu'eel 18:10 gaafa ilaallu akkamitti waaqayyoon akka mootonni faarfachaa turan saboonni Israa'el wajjin ta'uudhaan illee akkamitti akka waaqayyoon faaruudhaan galateeffachaa turanii kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Egaa waa'ee kakuu duraa hamma kana gaafa ilaalle kakuu duraa keessatti faarfannaan jalqaba eenyuun ka'e ergamootaan ergasiin eessa seera laphee keessatti bara abbootii murtii yookiin firdii jennee kan isa waamnu ni jira bara moototaa ni jira ittaansuudhaan kakuu haaraa keessattis immoo erga gara wangeelattas dhufne. Kakuu haaraa erga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin booda immoo faarfannaa gosoota 4tti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan dhaabbatee miti jechuudha kun. As dhufee kakuu duraa keessatti akkuma namoonni faarfachaa turanii kakuu duraa keessatti warri Israa'el gaafa gabrummaa jalaa ba'an akkuma faarfachaa turanii kakuu haaraa keessattis namoonni baay'een waaqayyoon faarfachaa turanidha jechuudha faarfannaadhaan. Fakkeenyaaf bakka garagaraatti 4tti qoonnee ilaaluu ni dandeenya faarfannaa kakuu haaraa kana immoo jechuudha. Faarfannaa Hoosaayinaa kan jedhamu jira. Dabalata faarfannaa mana hidhaa kan jedhamu jira. Faarfannaa kamisaa jennee waamuu dandeenya. Kan itti aanu immoo inni afuraffaa kan nu argannu faarfannaa tokkummaati. Gabaabsine mee isa kana yogguu ibsinu faarfannaa Hoosaayinaa jechuun kakuu haaraa keessatti daa'imman kan waaqayyoon ittiin faarfatanidha jechuudha. Hoosaayinaa irratti akkuma ayyaanni fannoo ga'uudhaaf yeroo jedhu Hoosaayinaa akkuma nu amma kabajnu faarfannaa daa'immaniiti. Walumaa galatti Hoosaayinaa irratti daa'imman faarfachaa dhufaniiru jechuudha kakuu haaraa keessatti faarfannaa argannudha. Akkuma Daawit raajii dubbate jechuudha. Faarfannaa 117 lakkoofsa 25 yookiin 26 irratti akkuma argannu raajii akkuma Daawit dubbate daa'imman waaqayyoon ni faarsatanii jechuudha. Egaa faarfannaa Hoosaayinaa hamma kana gaafa ilaallu faarfannaa mana hidhaa. Faarfannaa mana hidhaa jechuun immoo maal jechuudha? Faarfannaan mana hidhaa immoo Phaawulosii fi Siilaas
mana hidhaa keessatti warra Yihuudotaatiin darbatamanii ijaa wangeela lallabaniif ijaa waaqayyoon kabaja waaqayyoo dubbataniif waaqummaa waaqayyoo dubbataniif mana hidhaa keessatti darbatamanii jedha. Kan ammoo kan argannu kitaaba qulqulluu keessatti hojii ergamootaa keessa gaafa deemnee ilaallu ni arganna jechuudha. Seenaa jara kana lamaanii jechuudha. Egaa maal godhanii mana hidhaa keessatti darbatamanii jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irraa kaasnee gaafa ilaallu ni arganna jechuudha. Mana hidhaatti yeroo darbatan mana hidhaa keessatti ni faarfatanii jedha. Faarfannaa Phaawulosii fi Siilaas faarfatan irraa kan ka'e manni hidhaa ni roomite ni raafamte jechuudha. Kanarraa maal hubanna seetanii egaa kanarraa kan nuti hubannu faarfannaan humna guddaa qabaachuu isaati. Faarfannaan rakkina keenya keessaa kan nu baasu ta'uu isaati. Faarfannaan hidhaa seexanaa jalaa kan ittiin baanu ta'uu isaati. Egaa hidhaa garaagaraatiin hidhaa sirbaatiin qabamneera yoo ta'e yoo faarfanne hidhaa san jalaa baana. Hidhaa addunyaatiin qabamneera yoo ta'e yoo faarfanne seexanni nurratti aangoo dhabaa jechuudha. Hafuurri qulqulluun gara keenyatti dhufaa jechuudha. Egaa manni hidhaa kan ittiin raafamte faarfannaa guyyaa kamis mana hidhaa jennee waamuu dandeenya. Kan itti aanu faarfannaa guyyaa kamisaati. Faarfannaan guyyaa kamisaa immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 30 irraa ilaaluu ni dandeenya. Gooftaan Yesuus Kiristoos duuka bu'oota erga miila isaanii dhiqee geesseen booda sirna irbaataa yookiin immoo fooniif dhiiga isaa gaafa isaaniif laatu mana Simi'oonitti faarfannaa akka faarfatanii caqasaan makaasneerraa ni dubbata jechuudha. Yaa ta'u malee akkas jedhanii faarfatan jedhee dubbachuu dhabaatullee akka faarfatan ni dubbata jechuudha. Kana sababeeffachuudhaan manni kiristaanaa keenyallee har'a fooniif dhiigni gooftaa sirna qulqulleessa irratti fooniif dhiigni gooftaa kennamee erga geeffameen booda faarfannaan margeetotaan faarfatamu jira zimmaaree kan jedhamu jechuudha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos mana Simoonitti ergaa fooniif dhiiga gooftaa nyaatanii duuka bu'oonni maal akka faarfatan ni kitaabni qulqulluun ni dubbata. Isa san manni kiristaanaa keenya immoo gara hojiitti yogguu jijjiirtu zimmaaree faarfannaa jedhamu fooniif dhiigni gooftaa erga kennamee geeffameen booda sirna qulqulleessa irratti margeetotaan kan faarfatamudha jechuudha. Inni dhumaa faarfannaa tokkichummaati. Maquma isaarraa yoo akka barru faarfannaan tokkichummaa immoo faarfannaa gamtaadhaan taanee nuyi wal wajjin faarfannu jechuudha. Egaa faarfannaalee haala kanaan qoqqooduu dandeenya. Kakuu jalqabaarraa kaasee hanga ammaatti faarfannaan haala kanaan dhufee jechuudha. Tole galatoomee barsiisaa Daaqonee Abdiisaa egaa kakuu bulii wajjin wal qabatee kakuu haaraa wajjin wal qabatee faaruun eenyu faarfachaa ture samii irratti illee ergamoonni magaalota isaanii keessatti Raamaa Iyyoorii fi Ereer irratti akka isaan faarfachaa turan yeedaloo gaariidhaan qooqaa gaariidhaan waan waaqayyoon jajachaa akka turan waaqayyoon galateeffachaa akka turan waaqayyoon faarsaa akka turan haala gaariin nu ibsite. Egaa akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti ammas keessumaa jaarraa arfaffaa dhumarraa fi jaarraa shanaffaa jalqabaa irrattis karaa qulqullicha Yaareed wajjin wal qabatee qulqullichi Yaareed yeedaloodhaan gahee guddaa akka naasee kennaa guddaa akka inni qabu yookiin immoo manni amantaa keenya hanga ammaatti illee kan isheen hanga samiif lafti kun darbutti hanga Kiristoos dhufaatii isaa lammaffaa dhufutti illee kan isheen qooqaa qabi gaariidhaan yeedaloo gaariidhaan ittiin galateeffatu jira. Meemmi waa'ee qulqullicha Yaareed wajjin wal qabatee waa'ee yeedaloo isaa wajjin wal qabatee mee asirratti yaada nuu kenne. Egaa abbaan keenya qulqullichi Yaareed silas akkasiin jalqaba kaasuudhaaf maltanii mee Yaareed hiikuu maqaa isaatirraa gaafa kaanu abbaan keenya qulqullichi Yaareed gara biyya keenya Itoophiyaatti yogguu dhufnu waa'ee yeedaloo waa'ee walaloo kana Itoophiyaa keessatti gaafa finnu abbaan keenya qulqullicha Yaareed yeedaloo keessatti nama qooda guddaa qaban abbaa qulqulluu jabaadha jechuudha. Egaa yeedaloo kanallee kan bu'uureessan isaan hundeedhaan kan nu cimsanii dhaloonni har'a kan ittiin faarfatu manni kiristaanaa keenya kan ittiin fayyadamtu mana kiristaanaarrallee darbe addunyaa keessatti namoonni kunuu kan itti fayyadaman kan abbaa keenya qulqullicha Yaareed irraa dhufeedha jechuudha. Yaareed hiikuma maqaa isaatirraa gaafa laallu maqaa abbaa keenya Yaareed jechuun afaan Ibraayisxiiti irraa kan dhufeedha jechuudha. Maal jechuudha? Bu'uu jechuudha. Maal jechuun Yaareed jechuun afaan Ibraayisxiiti bu'uu jechuudha hiikuma maqaa isaaniitirraa gaafa laallu. Kan isaan dhalatanii eebla gaafa guyyaa shanii dhaloota Kiristoosiin booda eebla guyyaa 505 irratti
abbaan kun kan dhalatanidha jechuudha. Eessatti dhalatanii naannoo Aksum jedhamee beekamu jechuudha. Akkuma silas amma beekamu Aksumitti kan dhalatanidha abbaan kun jechuudha. Abbaan isaanii Yaareed Yisaaq jedhama. Akkasumas